Bilis na dhaggeeffadhu. Deemu jala deemtaan jedhu. Namicha rabbiin jala deemu jalan deemaas jedhe gabaabaa. Duuba namichi ati jala deemu jirtu quraana keessaa fidee haraami jedhe isaa fide. Wanti nama miidhu haraama jedha ulamaan. Wanti nama miidhu sukkarri nama miidha haraama. Sukkarri nama miidha haraama. Okay, biddeenni nama miidha haraama. Sin gaafachuu jira bar gaafuma jechuun maarree biddeenni nama miidha haraama. Labar anuma si gaafate gaafuma xiyya deebitee na gaafata. Elaa Hamza na dhaggeeffadhu. Ati waan na gaafataa harkaa? Ustaad Ahmad haasawa qophiin jirtu natti fakkaata. Dhaggeeffadhu. Laal wanni nama miidhu hundi haraamaa jetta. Wanni nama miidha haraamaa isii jedhe. Hamza na dhagaartaa? Na dhagaartaa? Eessin dhagee gaafii xiyya naa deebisu. Dirqama caatiin halaala jedhee namni si jala deemuu qaba gaaffii koo jalqaba. Lakki anna jala deemsi hin jedhe sukkaran si gaafadhe. Okay, dirqama ani warra caatiin halaala jedhu jala deemuu man qaba giddiidha. Obboleessoo gaafiin xiyyata sukkaraati. Sukkarri nama miidha haraamaa hin jiru. Dhaggeeffadhu. Waa'ee caatiidha miti kan wal nu falmisiisaa jiru. Tacaatii si gaafannaani wanni nama miidha. Kunoo kanuma caatii kanarra dhaabbanna. Hamza. Caatii itti dhiis sukkaraan si gaafadhe. Habiibi deebisuun fedhan jeeqa. Hin deebisu. Sukkarri haraama moo haraama? Hin deebisu. Maaliif hin beektaa? Hin beektu. Atuu beektuu maal na gaafatta? Sukkarri haraama moo haraama? Ati natti manoo hin beeku baruu hin barbaada. Ayyee Hamza. Ayyee ati irraa fitattee? Okay, Hamza egaa irraa fitattee nuu galatoom. Ayyee. Ustaad Ahmad dhaggeeffadhu. Ustaad naaf wajjin tatteenyee jimaan An ustaaza miti. wanni sheersi godhee fi jimaan haraama jee anaa miti Ustaad Bayaanii je asirra taa'ee. Dhaggeeffadhu. Jaalibsa. Obboleessa kiyya ibsaa na dhagaartaa? Ibsaati maaliif sheerna natti qabatu? Ibsaa. Jaalibsa na dhagaartaa? Dubbadhu fi dhagama. Aywa ibsaati qofti na dhagaartaa? Dubbadhu si dhagaa nama bira jira Ahmed. Esh galatooma. Ila dhaggeeffadha. Oromoo dhaggeeffadha. Si dhagaa dubbadhu bakka dalagaati dubbisan ta'a. Jira dubbachuu saniif dadhabe. Aywa ani jedhaa jiru. Ajandaa caatii anamiti kan gara social media fide kan gara social media fide Muhammad Bayaanidha especially gara TikTok kan fide gara TikTok fide alima sana arrabdi obboleessa ragaan kiyya maaliin video lafa jira si waraabe guutuusa bo obboleessa aboonaan duratti namni bo anaaf fide moo sheejicha keessanii fide oo dhaggeeffadhaa namni kuma lamaa fi dhibbi sadii obboleessa waa'ee caatii anaaf fide moo sheejichaa fide dabareen kan koodha narra cubbuun kaayin gaa kijiban kaayini aniin anaaf dubbate moo sheekaat dubbate dhaggeeffadha ela eenyu kan namni biraan keessa jiru yookaan kaliifoo yookaan obboleettii keenya bareeddu hin dhaggeeffadha naa deebii keenya dhaabatu naa subsiisi okay Tole. Waan inni siin geessa naannamtichaa dubbate moo anaatiitu caatiin haa obboleessoo biraan kiyyaana Muhammad Bayaanni ni raase Aloo assalaamu Ahmad nani dhageessaa miti si dhagaan jira dhaggeeffadhu abbaa koo Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu akkisi jedheen feesbuukii irraatii namni jalqaba gara tiiktookii ajandaa kana fide sidha malee namiti kan ajandaa caatii fide ati fide booti maayikii qabadhate maqaa profeesummaatiin deemtee hin deemni maayikii qabadhu taa'e okay Muhammad Bayaan maayikii qabadhu obsi tasgabbaay abbaa namni ajandaa caatii yaa obboleessoo suutan sitti haasawaa jira Ahmad namni waa'ee caatiidhaa jalqaba miidiyaa irratti baase eenyuun siin jedhe galatoomi ulfaadhu okay Facebook irratti moo TikTok irratti yaa obboleessoo TikTok irratti namni waa'ee caatiidhaa dubbate Muhammad Bayaan Hamza dhaggeeffadhu namni jalqaba gara media Facebook irraa moo TikTok irraa na gaafatte ani TikTok irratti kan fide jedhe TikTok irratti kan fide sila siti
Aboo TikTok masana irrattu eenyu fidee eenyuun siin jebar. Sitti fide TikTokii irraa. Jara kanya media, Okay. media dati. Aku Ayya. media dudubada. Ummata kanuma media kaya irra jira. Wow. Maal ta'u Warri kaan callisaa. Namni jalqaba Abale. jarra fide eenyu? Miidiyaa irratti. Waa. Muhammad. Mee addamurin. Eenyudha kan gara Ahmad. TikTok fi Facebookiin adda. Miidiyaan tokko moo adda? Okay, Muhammad Bayaanii fi Ahmed Hussein tokko moo adda? Muhammad Bayan. Maqarraan naa gaafatte. Dhaggeeffadhu. Jecha lamaan ja'a. Sitti nima. Obsi jecha lama naa kan naa jara keenya. Aboo obboleeyyan kiyya warri as jala jirtan hundi keessaniitu namni ibidda qabsiisaa jiru. Gurbaa lafitti Mama Bayan. shonqorritti Nena, gurbaa sila gartee dhageessanii rabbi isa. abaare kan akka ta'u hubadha. Namni ulamaa Seeraan jala jirra. taasisaa jiru dubbanti warra Isa seeraan jala jirra. Tasaa waraqaan. ammallee nana himan sababa gurbattii ibidda qabsiisaa jirtu kanaatiif jecha ulamaa illee Erga gaafa ajandaa jalqabdee deemee viidiyoo kee sababa tokkoon waraabaa jira bara. jalluu garte boo afaan Nima. Ani sinarra Mama Bayan, Wallahi ani sinarra namni ajandaa jaane moo sheekha fatwaa godheen siin jeebaran Teekdi fatwaa godhe Facebook irratti dubbate kan gana ajandaa TikTokii fidee sheeka kana arrabsee maca godhe aboo Facebook miidiyaa irratti dubbate moo lallaba irratti dubbate sheeyni sun eenyu kan gara TikTok fide simiti aboo miidiyaa eenyudha kan gara miidiyaa boos sammaa qiyya kana naas kenni bira rabbiso gara TikTokii fide dhukkubee jira dayyuusa kan Ahmad. jedhe eenyu fide Ahmad miidiyaadha jenne TikTok hin jenne nuti TikTokis yoo nama dhageessudha Ela dhaggeeffadha nama dhageessu qabu namni Miidiyaa ajandaa kana gara TikTokii fide Muhammad Bayaan na quba qabaadha Jira keenya warra Naadii kan jirru kun ustaaza akkanuma laalaga ustaaza nuti jedhee yaanu amma sirra ustaazin nama kan miidiyaa irratti fidee waa'ee jimaa miidiyaa Lala. ani TikTokiin jedhe TikTok miidiyaa qoy miidiyaa akka walii jalaa kabidi iyyaani Muhammad Bayan takkanaa kan naamee warra biyya. Kuma takkanaa kan. ayyemee qoa amsa qoy Ustaaz jara kana mee haqa jidduu dubbatu wadda qabe haa. Ustaaz sidriitiif ne bannu. Ustaaz Ahmad Takkanaa kan naa. dhagaadha Ahmad. jaal ibsana dhagaadha Ahmad jaal ibsana Ni dhageenya Hamza wajjin dubbadda Ahmad. rabbii jedhi takkana Hayyaan Hamza rabbii isaa jedha. kanaasaa jaalibsa siduu kanaasaa takkaa rabbii jedhina dhaggeeffadhu ani namni gara TikTokii fide Hayyee mee. Facebook irraa Muhammad Bayaanidhaan jedhe viidiyoos hojjedhee kaayera tokko dhaggeeffadha lammata please Laal. Walla geeffannee waliin naasoo. na xumursiisa namni gara TikTokaa fide isa wallahi TikTok irraa Facebook irraa namni TikTok fidan jiru jimaa shee jechumaa miidiyaa TikTok irra fide TikTok irratti hanqacam godhan dhaggeeffadha Hey! Tubbuun narraan kaayini boo jaalibsa waati rabbi sodaadhu jaalibsa jechuuma keetiittu Mee TikTokaa fi Ustaaz TikTok irra illee fide Ahmad. Mee Ustaaz TikTok irratti hanqacam godheen siin jedhe jaalibsa Jaalibsa humnaan haasommoo mana kana humnaan haasoo qoy humna moo Tarataraadha. maarree kan Ustaaz Ahmad. na xumursiisi dura Ustaaz Ahmad Hamza wajjin haasoo hin dandeessu. Hamzaan Nuti nama inni kan hin kabaju. barbaadaa Hamzaan kabanya jiru siree kabanya uummanni kabanya. tiif Muhammad Bayaaniin barbaadaa jirani bara Yaa no ni dubbatu. Akka nuti isa bakka buufanne haa. Hamza bakka buufanne haa nuti. Muhammad Hamza qabannaa waan hundaa Jecha lamaan ja'a. jaalibsaa bakka Hamzaan bakka keessan lamaan takka bu'uu hin danda'u ani sin lamaaniin hin barbaadu tokkoffaa Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu namni jimaa qaame haadha isaa fi haadha manaa isaa addaan baasodhe viidiyoo sanan barbaada isa jalqabaa bakka inni itti akkas jedhe tokko siin immoo na dhaggeeffadhu maal jette namni jimaa qame haadha isaaf haadha manaa Maal isaa jette? adda hin baasu jedhe Ahmadiina jette bakka inni itti akkas jedhe viidiyoo naa agarsiisi fidi hawaasa kanarratti hin dhiifama gaafa kanaa jee kunoo viidiyoo kee nan bana amma
ماجد برس نافنجل ماجد namni jimaa Akkam? qamahe haadha isaa fi haadha manaa isaa addan baasu jedhe Ahmadiina jette. eessatti Kunoo siifin fida viidiyoo taa'e. Taa'e gad siifin fida viidiyoo. video ati namni jimaa Maarree akkas jettee na itti mini. Simiti kana Ahmad akkas jedhe. maarreen jeenga qoy namni jimaa qame haadha fi haadha isaatii fi jaartii isaa addan baasu hin jenne Hin jenni. Viidiyoo fidi. Daf. ni kakattaa Wallaahi hin jenne viidiyoo fidi. ni kakattaa Wallaahi hin jenne. Dafi. haa jaartitti idamuu hin danda'u Dhaggeeffadhu. Elaa dhaggeeffadhaa joo. Elaa na dhaggeeffadhu. मैं वीडियो बनाता है इसे Namni- Aboonaa deemsi gaa jaartitti idamuu hin danda'u Elaa kun. gaafni mana guutuudhaaf qabu suuraa Qur'aanaa suuraa Yunus ayata 59 hanga 60 dhayneetiin waan takkarra isinii dhaqee achi boodatti deemtan. Allahan subhanahu wa ta'ala kana jaa Qur'aana keessatti قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أكجئين همي جرى نغرتني أديسا رزق ربي سني بوسي كان متقري خاتني حرام جتني حلال خنجتا ربي إسني حيميه جاء ربي ayata kana shaytichi professor Efin Jawsan hin dhageenye na fakkaata takkaani dagate takkaan baranne ta'a am ala Allahi taftaruun moo rabbirra kijiba keeysanii jedhen rabbiin jimaan akka meeyruu fi akka jiru wallaaleetii miti kan bira kun waliigallee tanaaf obboleessi keenya Ahmad wanni inni haasawaa jiru dhiigoo yookaanuu aara isa jiru bahuu fi malee ragaa tokko isaa fi shayni isa jala deemullee ragaan qaban waan kana haraami jechuu irratti haraam jechuuni haraam godhe qofa siigalee fakkeenyaaf amma yooni fi lafaa ka'ee reefuun tana ganamaan tana jawween faxarisan yookaanuu coraan sunis hin jechuu danda'a siigalee rabbi waa hedduu rahmata keenyaaf irraa usee jechuudha. Namni kanumatti lafaa ka'ee haraami jiru ani lakki ka haraam jiruun deeggaraa ka jiru aboo rabbiin osoo ay qur'aana kanarraa isin alam takun aayaatii tutlaa alaykum fakuntum bihaa tukadhibuun jaa rabbiin waa inni kiyya isinirra qaraamaan turre aayata kam aayata rabbiin qur'aana keessatti dubbate ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال أكن ملا فاخاتني حرامي في حلال الربا خيسني خشيت تجيب في حرامي في حلال فكسني تأدن وباسم تشوفه مي وني نمت عنجو ويلكم بروفيسور اسمي بغنا كان رفتني بقنا جان نيدي أمزة مي وانتا كاسي دباسي جراني آيات كده وقد فصل لكم ما حرم عليكم جي والناس نرد حرام تاتي الدباهم تقرأنا خنا خيسة جرتي جي دين جمان يسا خيسا قد دوبره جمان كوني يو غرتي قرآن خيستي حرام خجام تاتي آيات فني مالي في جمان كون حرام من جنة كمان لفاقاني جمان خانة تكيسوني تكا سيافان اللي دبدا تكا تدراتي غرتي تفي hawaasa qabeenyaaf waan kana qabuuti qabaniif waan kana dubbatanii talammufaadha qabeenyi jimaa kanarraa argamu qabeenya guddaa akka Itoophiyaatti gartee kaash kirooppii waan jedhamu kagartee galii galchuu keessaa waan akka faaratti argamu wanni kun waan garaa isaan gubu garuu sheekotiin nama biraa gartee Itoophiyaa tana keessa sabaa sablammii 83 jira
hundi ulamaa'ii qabanii ulamaa'in takka gartee waan kana maqaa kaastu hin jirtu warruma gartee Oromoodhaa garasaa qabeenya waan kana hin qabne ganda biraarraa ka'eetu waan kana dubbata. Fakkeenyaaf ulamaa'in biitii guutuun beeytuu akka biyyaatti gartee ulamaa'ii ta'uun isaa appruuf ta'e warri akka gartee Sheekh Muusaa Suwaalaa Rabbi rahmataa godhuu fi baabaa keenya Adam Tuulaa warri gartee lubbuun jiru akka gartee Shaamoo Watar ulamaa'ii addunyaan beeytu ta'a addunyaan correction irraa fudhattu ta'a addunyaan gartee gizee mujallada adda addaa waa'ee gartee quraana tafsiiraa kanarratti barreessitu irraa correction fudhattu ulamaa'in tun jimaa hin haraameessine sirraa ka'anii jimaa kana haraameessanii yoo halaaltan taate wanni jiru akka tuffinuu qabanii hoggaa gartee waan kan naanneessanii wanni kun gartee karaa seeraatiinis harma fadheenuu gartee waan kana difeendu godhuun ni dandeenya ni dandeenya. Haa ta'u nama gartee waan kana diipilii irraa hin beekne wajjin haasawuun xiqqishoo ani nama mufachiisa mootummaan gartee nama kana gurratti goonee waan kanarraa dubbachuun gartee nama akkasii saniifuu warri gartee waan kana jimaa kana tuttuquu hedduudha turanii jiranii yeroo hunda bikka takka irraa kaati warri jimaa kana tuttuquun ammoo bikki isaan itti baratanii namni isaan gartee jala ta'anii baratan bakki isaan itti baratan bikka jimaan kun qaariyaa isaanii baasee hanqa mujalladoota jiru hunda fixanii biyya san keessatti gartee aalima ta'anii sadarkaa aalimummaatti bikka dhalatanii deebi'aniiti bikka jimaan kun itti qamaamuu fi limmanni yookaan gartee qabeenyi jimaa kanarraa argamu isaan nafaqee isaan barsiiserraa gartee argamu yeroo hunda wanni kun deddeebi'ee dhufama waan kana waan gartee keessaan irraa dubbannee seera qabachiifnu ta'a haa ta'u nama gartee waan kanarraa hin beekne wajjin dubbachuun xiqqishoo ni ulfaata waan kana akkasitti ilaalcha keessa galchaa dhiifama. Galatoomii Profeesar Asfaqii Alfaadhoo waan bareedaa jette. Ani wanni niin barata akka isiniin jechuu kee obboleessa keenya Ahmad Hussein Arabuudha. Illee tukkana godhaa jira. Illee yookaan isiniin jiru aaraan dubbachuu jira malee haqiiqaa dhugaa san dubbachaa hin jiru. Silaa haqiiqaa dhugaa dubbatee quraanaa waliin haasoinaa jechuudha. Siigalee eegaa lakki quraanni waan gadi gadiin ibsineetiti rakkoo waa ibsuu qaba yoo kanaan jiru taate dhufeena wajji haasa'uu danda'a. Garuu immoo zaahirri wanni lafa jiru warri waan kana haraami jedhee ajandaa godhatee ummata waan kanarraa qaceellotti akka galiin isaanii waan kanarratti hidhaa kana jiruu fadhu yeruma takka haa hin ayyamnuuf jechuudha. Yoo miidhaa ni qaba faayidaa ni qaba jedhanii haasawan haasawa bal'aa waliin haasa'uu dandeenya. Siigalee gamalachuu qaba amma obboleessi keenya wanni nama miidhaa hundi haraamii jee gaafin gaafadhe gaafa gaaftu takka sukkarri nama miidhamoo nama miidhuun jee nama miidhaanaan jee duba haraami moo halaali jennaan biddeenni halaali moo haraamii jee natti utaale akkana jechuun xiqqisho gartee babbaaraguu fi batat jechuudha nama agarsiisa waan ta'eef jecha namni gartee tartiibaan haasoina jiru fooddaa isaa banateetii miti fooddaa waliin banannee namni nu jidduu taa'ee mee namni anaatu dhiira jedhaaniin qabaju daliilaan itti qabaju Hamzaa Sheekh Jaabir nama kumarra taa'ee isin jechaa jira Sheekhi Shariif dhufee haasa'uu danda'u jirran isinii deebi'a Sheekhi Shariif quraanan qada'ee jiru kunoo as gubban jira ragaa haraamummaa isaa yoo naaf fide ani guyyaa irraa ka'ee fuulaaniin deema waan biraatii miti fuulaaniin deema lakki rabbi wallaaleetiin ani rabbi booda arkadhe yoo naan je'e siigalee inumaatu nabiyyii haareya jechuu inni siigalee waluma baaneetuma nabii keenya jennee salawaata irra buusu asiin jiran jee siigalee asiin taa'u jira haa dhufanii haasawanii kunoo tanuma dubbiin.